Kamu coba gini mana seperti nama kakak mana seperti? Kenya. Bani kesan nabi kalau cuma be kamu ga. Nah. Sedal cuman. Sama sedal cuma ya cidra dan cidin wajina sini kira kamu. Mana tuh sore sama kata gerungan sari ya kata tahu meski gambar lalu sore sesi saya, ama sore sesi saat itu lihat kamu filmnya kita jelas cakap. Karena nawartinan gari. Tokko dhufte isheen kun ishee doortarnaaf yaad bira turte adamti ishee mal kotta bi kotta footoo wajjiniin kaadha inni dhugaan siin jedha dhugaa manni fa baanesti dubbadha wanta sii godhun qabu ofumaadha ana sii godha an sii beekaa si jaala. Nafi kuta heli fatri kafabat. Afafat. Nama saddeet tamii meeqa keessaati nama 40 meeqa caaleen darbe jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii wal jalaa babbanne. Egaa haaluma yeroodhaan hojiin xiqqoo biiziin godhee wal jalaa babbanne malee sin jalaa babbanne har'a namicha kana beektu dheeyyaadha namicha kana isarratti beektu mee namoonni yaadattan dafaa yaadadha. Acaaluun sammuu tokko nama yaadu bichaatu hundeen sammuu meeqaan nama yaadu nama tola. Eessatti si beeku? Kamu coba gini mana seperti nama kakak mana seperti? Kenya. Bani kesan nabi kalau cuma be kamu ga rajinaf terrafi. Jadi mah sadarbes namticha kana wajin interview gocha. Dokter Nafiat gitu jadi, namichan. Dokter na. Sedal cuman. Sama sedal cuma ya cidra dan cidin wajin asin kira kamu. Aku mau beektan egaa raajinaaf shubbisaan beekama abbaa shubbisaa jenna baay'ee famous ta'e ture namoonni baay'ee keessan jaallattanii mucaa kana dandeettii ajaa'ibaa qaba jettanii nutis immoo dandeettii isaa finnee bashannansiifnee wanta hin argee hin beekne baay'ee nutti agarsiifneera maal fa'aas agarsiifnee yaadatta amma yeroo abbaa shubbisaa ta'e immoo maal haadha isaa isee itti laata haadha isaa isee laata shubbisaa dhugumadha fuutanitti naan galle waan haadha shubbisaa jiraayi. Laki abbaa shubbisaa naan jennaan. Akkuma abbaa shubbisaa moo eesseeru. Abbaa shubbisaa jira jechuun haati shubbisaa jirti jechuun bakka mucaa shubbisaa jedhamu qabdu jechuudha akkasuma. Dakki. Shubbisaan jira zabara keenya garuu waarisaa sabbaasaa. Mucaa makeedis. Walaa mucaa waan biraa keessa galee seenaa biraa keessa galeera. Dakki seenaa biraa keessa galu seenaa tokko qabna nutis. Amma yoo ta'e muriin kee beeka. Dhiifama naaf godha ammas murii mara deebiin gaafadha muriin kee beeka. Siti dubbadheera. Xiqqoo rakkoo irraa fannaa qabeetta dulloomne irra fakkaatan ni galche. Akkasumadha. Amanteereemu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beektan namichi guddaa kun nama jabaadha. Nama kana nama umuriin isaa waggaa 50 gadi miti jedhee yaadanii ganaa qorannadha. 50 yoo xiqqaadha kan inni ta'u. Kana wajjin jirra yaaddaniitu kun har'a. Maal 50 naan jettee yoo sin dhalchemu. Wae dhalchuun dhalus barteetta. Saayinsii. Amma enes 50 rakkoon qaba. 49 sigan rakkoon tokko irraa irrifna. Tokko waan asuu gaditti fakkaata. Mucaa kana gaa mucaa miti namicha kana beektu namichi kuni yommuu asaallee nama waajjira asaallee na caalaa jiran beekon kana maal akka nyaachisanii guddisan yookiin maal akka ta'e beekoni. Amma magaalaa Finfinnee na bira dhufee jira. Egaa magaalaa Finfinnee dhufee as magaalaa Finfinnee jiraanaan jedhe magaalaa Finfinnee eessa jirtannaan duukamiin jiraanaan jedhe. Nan sobe. Somni. Finfinnee keessallee beektu. Mee magaalaa Finfinnee akkamitti argite yommuu dhufte? Nama birrii qabaatu malee Finfinnee jiraachuu hin danda'u. Maaliifi? Asirraan baanaan sooressa. Achirraan baanaan sooressa. Nuti sooressa gidduu taanaan
akka biyya keenya asitti hin ta'a kan jedhuu fi Finfinnee kana yoo birriin jiraate malee jiraachuu hin danda'amu kan jedhu ilaale. Maal jechuun namni birriin qabu Finfinnee keessa jiraachuu hin danda'u? Ati iddoo muraasa qofa beektu. Danda'a garuu danda'ees akka biyya isaatti hin danda'u. Maal atu sooressa fakkaata garuu mana tsarii akkata ta'umsa kee gaafa ilaalu sooressa sise amma sooressa taatiitti illee kan Finfinnee keessa jiraachaa turte. Kana naa barteennaan gaariidha. Kanaaf sooressa illee fudhannurre? Beektas. Fudhachuu maaloo daga. Mee mana qabdaa Finfinnee keessa mana fudhattee si laatanii? Qaba. Oh, that's good. So, egaa erga interview taatee miidiyaa hawaasummaa irratti seenaan kee maqaan kee deddeebi'aa tureeti baay'ee feemasii taatettaa jedhan nama iyyuu hin dubbistu nama bira dabartaa kan jiru yaadan dhagee kun dhugaadhaan ture. Lakki soowwadha kun. Soowwadha. Mee akkami feemasummaan kun? Maali beemanaan akkamitti fakkaate? Deemaan jiran ijoollee hiriyaa kootu nagateennaan isaan kan qabachuufan fiigaa jira. Isaan baay'ee mana gataniiru. Tokko dhuftee isheen kun ishee doortarnaa fi haadha bira turtee dhabdi. Ishee mala. Kottu abbi kottu. Footoo wajjin hin qabu. Suuraa si wajjin qabu? Gaafa akkasiin na qabanii. Dhiisaa ga'a. Hundumtuu suuraa si wajjin koo jalqabe. Eenoo sana booda hiriyyaan koo akkuma kanaan nagatanii deemanii annafe jechuudha. Jaaluma namni si qabuuf jechuudha. Feemasii mataatee amma namni si dhaabee suuraa si wajjin koo jalqabeera jechuudha. Mee mudannoo addaa qabdaa namoonni yommuu isaan Facebook irratti si arganiiru, TikTok irratti si argaa turaniiru, yeroo si argan maal fa'aa jechaa turan? Ijoollee wayii jiru. Manni raajoo faakoo shinti beetiin isaanii birrii qobadhaa jedhan. Shinti beetii keenya keessa galuu malee wanti isaanii babee jiru. Baala abtee gidima abbaa qabeenya akka isaaniitti fudhachaa jechuudha. Ijoollee wayii jiru. Manni raajoo faakoo shinti beetiin isaanii birrii qobadhaa jedhan. Shinti beetii keenya keessa galuu malee wanti isaanii babee jiru. Baala abtee gidima abbaa qabeenya akka isaaniitti fudhachaa jechuudha. Wow! Kanaaf abbaa qabeenyaa keenya inni soomure meet qabeenya itti qabdu maal fa'a? Qabeenyi koo sammuu koodha. Qabeenyi koo maatii koodha. Kanarraa kan bus biyya koodha. Kana malee maaliin qabaa? Ndaam erga itti feemas taateetii gaaffiin jaalalawii si dhiyaatee jechuun dhagee dhugaadhaa wanti kun? Sobada. Moo situ dhiyeesse wantichi naan galle situ gaaffii jaalalaa dhiyeesse immoo gaaffii jaalalaa isaatti ishee si dhiyeesse? Lakki waan akkasii keessaan qabu. Maal nama guddaa miti waggaa 50 kun yaa gaafa baastamu? Gaafas baasuuf hin ture isaa tokko naaree malee. Namatti tola. So egaa Raajinaaf amma magaalaa Naqamtee jiraata. Magaalaa Naqamteetii barumsa isaa barachaa jira, barumsa isaa tuffaa jira. Mee haalli barumsa keetii maal fakkaata? Bareeddu. Akkamii Ingiliffa kana immoo baay'ee dandeessaa jechuun dhagee. Barumsa keessaan Ingiliffa baay'ee danda'a. Dhugaadha moo soba? Chaappichiistii fi cabichiistii barumichaan beekaa. Irra deebi'u. Mee Ingiliffa waan beektu ati? Sitti cimeenaan irra deebiin aan jedhee. Nan danda'u. Amma rakkoo bitti. Ingiliffa is rakkistee dhugaadha wanti kun. Nan gaafa dhabaa. Amma sitti dubbannaan iski irra deebiin aan jenne moo ati dadhabdee? Easy gaa. Easy. What's up? Man. What's up? Benna yes. What's up ko habeetaa no bira beektaa. Ingiliffi sitti akkuma qumxaa sitti gabaabbatti jechuun dhagee akkuma shartii sitti gabaabbatti jechuun dhagee dhugaadha kun. Dhugaadhaas soomni keessatti dabala. Mee meeqa baate kutaa barfaatti amma kutaa 5ffaa barachaa jirta. Kutaa 5ffaa barataa jira Raajinaaf kutaa 5ffaatti meeqa baate? Afurfaatti. Nama 80 meeqa keessaati nama 40 meeqa caaleen darbe jechuudha. Saddeettamii meeqa keessaati 40 meeqa jaalti? 40 lama caaleen darbe.
Kana jechuun meeqa baate? Lakki afurtamii daamti. Soddomii torbafaan bee. Golfaan qabu. Nama baay'ee jaalladha. Ati shubbisa qofa dandeessaa barumsa keessa maal artistii dhimma qo'inatti miti? Ingiliffa? Mee maal fa'aa artistii Ingiliffa keessa wantoota beektu dubbadhu? Come on. Down. What is your name? My name is right after Rafi. What's up? Hey, Venna. Hey, Venna. Mandawa Venna. Egaa amma furdattee tayyuuti kun borcii fayyoo astee qolloo murii daa'irti wanti kun maali naan galle iccitiin furdina keetii maali iccitiin borcii baasuu keetu aangoo argatte moo nyaannaan akkanumadha. Nyaata kana baay'ee jaallatte jedhama. Naabittee argite. Maali yoo meeqa si binnee yaada maama kana balleessi. Naabittee tasamma argitee tamti maaltu. Ati mirindaa jaallatte mirindaa shammoo jaadhu gara. Taa'ee kaafee deemnee mirindaa shan jaaru geeba. Nama badhaa hundi keessa. Na sobe. Dhiiga dabala kan jedhudha. Maal dhiiga qabdas? Isumaan akkas guddadhe. Maal dhiiga dabala yoo ta'e dhiiga dabaluun dabalu. Kun sobadha shi galitti namoota yoo dhiiga dabalanii dhuganii barsiisi. Hakiima wajjin yommuu ooltu akka hakiimaa ta'uu qabda shi. Si galee? Kanaafiyyuu gaawanii keeffadhee dhufe. Amma karakterii tokko siif kenna. Karakterii kun maal laa? Diraamaa hojjechuu dandeessaa. Walaloos hin dandeessaa. Walaloos ma ta'ee hojjetaa diraamas hojjechuu danda'a. Amma sitti immoo ammuma aaktii qofa waanta. Jaalallee qabda. Qabaachuu dandeessa kan beekusa. Saddan baafannee isa kana adda baasa. Jaalallee kee tolashii jedhamte haadha. Tolashii hojii wal jaallattee tolashiin bilbila sirraan kaaftuu amanastii jijjiirrattee waan baay'ee wajjin dabarsanii turtanii nama biraa jaallattee amma fakkaata bira geessitanii immoo yeroo isin nama biraa jaallattu kana namarraa dhageessii qaamanis argite itti dawwalaa jirta itti bilbilaa jirta jechuudha. Amma bilbilaanii aaktii keessirratti ilaalla namoonni dhuguma aaktii danda'a akkuma yeroo darbe waa'ee obbo Dabalaa hojjette jechuudha. Mee tolashii kee kana immoo waa'ee tolashii immoo wanta inni jedhu dandeettii inni qabu asumaan ilaalla jechuudha bilbilaa. Eloo tolashi. Nana dosite ati. Kanaafiyyuu atis godhana dosite haa ta'u. Godhana dosuu keetti kanatti immoo baay'een gadde. Hunduma isaa dhufee argeen deebi'an. Hunduma isaa wanta tokko tunnafi. Maal ati? Maal? Ana bira gaafa geessu. Atoo lafan teessu. Isa biratti garuu utuunni si waamin dura deemte. Maalani birrii magatee hin qabaanne bira amma kana. Atau baru, yes foolii dhaan kuufedhan dhugaadha ishee soba miti. Ani ijoollummaa koottillee sitti miti kana yeroo dabarse maatiin kootuu waaman duttuu isaan na waamanii hin dhufeen si bira dhufamte maal tola ishee maatiin sitti balleesse nama maatti ari tola ishee. Wantan balleesse qofa natti mati waan biraa miti amma wantan balleesse qofa akkamittiin akkas na godhate gaafa na bira geessu jikee hin diimataa gaafa isa bira geessu akkam abbee ani ifa baaseen ammas wanta tokkon sitti hima dhuguma waati isa jaallattatee natti yoo ana jaallattatees natti maaf anaanis amma naanna aarsituu isas amma aarsituu amma akka abiddaan gubduu wanta tokko qofa nutti miti karaa tokko nutti agarsiisi bakka maasi malee durbiin jirtu siin kana shaashii hidhattee baatu malee maaf si jaallannasti bakkaati warri kaan gatii wiigii godhatanii bida malee ati gatii mataa kee ishee bareedduu sana dumbus wajjaalee hinduudha malee maal tole maal ati birrii barraan hin ta'u dhugaa hin ta'u maafi waa'ee kee beekna hundumasa an tola si jaalladhee akkuma maqaa kee
Ati immoo baala keenyaan jettaan deebite? Jibbisiisa. Baay'ee jibbisiisa. Ishii amma si arguun barbaade. Amma si arguun barbaade. Hojii maalirra jirtu hojiin keessuma sana bira deemanii ta'uudha malee. Abbee bira deemtee deessa maal hojiin kee maal? Tola ishii maal taatee tati? Moon dhufu? Haadha kee maaliif sitti deeggama maafi? Haadha kee maaliif sitti deeggama? Utuu inni dhufe haadhi kee sitti deeggamti? Isa iyyuu mana gashitee ati intinii laattee miti? Miriindaa bittee miti? Inni siif bitu? Inni osoo resereeru inni siif bitu? Ayi tola ishee. Nan kolfan sitto, nan kolfa. Ilkaan koo walitti dhiyeen malee. Maal tola isheeti? Aannaa roositti. Maaf maraatuu dhagati. Hin beektu. Inni dhugaan siin jedha. Dhugaa manni ifa baaleesti dubbadha. Wanta sii godhuun qabu. Wanta sii godhuun qabu. Ofumaadha. Ana sii godhu. An sii beekan si jaala. An waa'ee sii beekan. Ijoollummaa keenyatti haadha Faaxumeedhaan wanta ati gootes beekan. Birrii isaanii jalaa fudhattee badde haadha Faaxumee jala. Kana beekan. Obbo Bulchaa jalaati immoo okkoo isaanii fuutee abbaa kee bilaatte hin beekan. Ammummaatti isaanii naanna gaafachaa jiru. Okkicha barbaadanii tuunteen dhugicha barbaadanii na barbaadaaru. Si barbaadaaru si. Ati immoo hin badde Finfinneetti badde miti. Finfinnee sassi fuudhee deeme maali? Ayyarii ka'u miti isaan. Abbaan isaa garuu maaliif mucichatti hin deeggamu? Araqee dhugaa hin jennee. Karakterii baay'ee dandeessa. Tola ishiin kee maal akka isheen si goote hin beeknu yookiin walitti jijjiirrattees ta'uu danda'a nuti hin beeknu. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf abbaa kee wajjin dhufte mee daqiiqaa lamaaf abbaa kee asitti nu waama. Abbaan isaa kottaa'es. Abbaan kee Dora. Shibasgeera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa abbaa raajinaa fi dargaggeessa illee obbo Tarrafee jedhamu. Garuu waan raajoon abbaan raajoo fakkaata gaafa dullomteetti kun abbaan dargaggeessadha. Raajoon akkami? Raajoon bareedduu isaaf galatu. Amma akkam haala maalirra jirti amma? Amma barumsa irra jira. Barataa kutaa shanaffaati. Barumsa kana immoo maali 37ffaa moo 38ffaa beena jechaa jira? Inni xiqqoo dudduubatti jedhe kana booddee akka inni fuulduratti jedhu taasisa. Hordoffii gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Maatiidhaaf maatiin ijoolleedhaaf hordoffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Barumsa haala dhufaa jiranti. Amaloota kan dura qabu ni jira baay'ee isaa. Raajoo kam? Abbaa kee fincaa hangafaadhaati? Hangafisidha? Hangafa yommuu taatu egaa rispoonsibilitii yookiin immoo dirqama baay'ee qabda. Sigalee akka abbaattis ijoolleessi booda jiranii fi akka abbaa ta'uu qabda jechuudha. Sigalee fakkeenya ta'uu qabdati. Baay'ee namatti tola. Akkamiin raajoon erga miidiyaa irratti argame booda namoonni maal yaada akkam akkamii dhiyeessaa turan? Yaada babbareedduu dhiyeessu itti fufsiisi. Haala umurii kanaan sadarkaa kana keessa galuunsa carraan kun bareedduudha jedhanii na gorsu. Anis baay'ee natti toleera. Baay'ee namatti tola. Amma wanti barbaachisu maaltu jira? Barumsa barachaa jira miti? Barachaa jira. Barachaa jira. Kacimeetti fuugachuuf immoo yaa. Wantoota barbaachisan meeshaalee barumsaa kanis hin binnaa fi aartittis immoo jabaadhu ishee. Aartittis jabaadhu. Abbaa kee fi haadha kee immoo kabajuu qabda. Abbaa kee fi haadha kee kabajii, abbaan kee fi haati kee waan isaan siin jedhan dhaga'i sii galeera. Nama abbaa isaa fi haadha isaa kabajuutu bakka guddaa ga'uu danda'a. Sii galee miti? Hojii iddoon ta'an ijoollee hiriyoota iddoon ta'an hin dhaabatinii yommuu galtu dubbisi. Yeroo taphaa qabaadhu. Saayikilii siif hin deemantiin saayikiliin kee akkam? Dhukkubsatteetti. Dhukkubsatteetti iyyaalla rakkoon qabu si iyyaalla homaa rakkoon jiru jabaadhu ati egaa sinis jajjabeessaa. Hojii maal hojjettu? Ani hojii ijaarsadha. Qimbanyummaa qalamii faan dibaa.
baay'ee gaariidha namatti tola. Jabaadhaa sinii bilbiluutillee haa ta'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya abbaan raajinaaf obbo Tarrafeen kun dhufanii as magaalaa Finfinneetti na arganii wal arginee wajjin turreerra. Raajoon gadhiifnu jechaa jiru muuziqaa tokko nuufarra nuufa buusuuf jechaa jiru.